ተቀበልኝ እርግጠኛ እንደምትቀበኝ አከነራፉ አብዲ ጉዳ ቀባይቹ አዩ ሰደም ተቆጥካ አስኡመተ ፉንድረት አስፋልቲ ጉበረት አከነራፉ አብዲ ስራ ቀባ አዩ ነይ እንጂ ምኖች እንደምትቀበይኝ ተስፋለኝ አዩ እንደምታገቢኝ እንግዲህ በእድሜ ትልቅና ልጆች አሉ ሚስት አለ እያልሽኝ ነው አዩ ምኖች አውሪ እንጂ የምሬን ነው ታስበው ነበር እኔም ሳስበው ነበር በጣም ስጠብቀኝ ነበር ነገር ነው ሳስበው ነበር ማየት አዩ ባይስ ያዳቱሪ አኒስ በቃ ስንጃለ ዳከክስ ማን ያዳቱርቴ ሰዎች ታይጄ ያዳንቱሪ አማ ፍራቹ ፍሬ ጋይ ተማዩ አዩ እውነትሽን ነው እና ተቀበልሽኝ በሆነ በይ የምርሽን ነው ተቀበልሽኝ የምር አዩ የምሬን ነው እንዴት እኔ አሁን ቅድም ምን ስትይ ነበር የልጅ አባት ነው ሚስት አለ ምናምን ስትይ ነበር ነው ግን በቃ ይሄ ስሜት እኔ ጋርም ነበረ እንዴት እንደምነግር ግራ ገብቶኝ ነው ወንድ ኩን ነብረት ሊትሬ ያኒ ኩን ጋር አከትኝ ስትይ ወላሊ አማ እውነትሽ ነው አዩ የምሬን እና ልጅ አለ ምናምን ስትይ ነበር እኮ ሚስት አለ ስትይ ነበር እና ተቀበኝ ታገቢኛለህ እወዳለሁ በፊትም ተወጂ ነበር አዎ በጣም ነበር አሁን አላገባም ምናምን ስትይ እኮ ያው አዩ ኢልማን ቀብዳ ጃርቲ ቀብዳ አንጃ ቱርቴ ስሪ ጋሯን አከቲ ሲቲሙ ወላሊ አንጋማ ኩኒሙ ዋና ዳብሪም ባየን ገመደ አዩዬ በቃሽ እንኳን ደስ ያለሽ በቃ አብሬሽ ነኝ በፈለግሽ ከስሻለሁ ሲወጅ እንጀራ ቶሬና አንጀቹ ከት ዱና አፍገለቶሚ ዋው እንዳፉ ዱና አፍገለቶሚ እና በጣም ነው የማመሰግነው እሺ ስላልሽኝ አዩዬ እና ይቅርታ እሺ ጓደኛሽ ነው ላይሽ ላይ ፍራንክ እንድሰራልኝ ካሜራ እዛ ስራለሽ ማለት ነው አዩ ይቅርታ በእናትሽ ይቅርታ በእናትሽ አዩ ይቅርታ ምን አይነት ቀልድ ነው የምትቀልደው እሱ ነው ይቅርታ በእውነት ይቅርታ እኔ እኮ ሳስበው ነበር ዲፋማ ጉዳይ አዩ ዲፋማ አዩ እኔ ነው እንደምታረገኝ ዲፋማ እኔ ነው እንደምታረገኝ ይቅርታ በእናትሽ አዩ ይቅርታ ምን ማለት ነው ይቅርታ አዩ በእናትሽ ምን ማለት ነው ኧረ ይቅርታ አዩ በእናትሽ አዩ በእናትሽ ይቅርታ ይቅርታ አዩ ይቅርታ ዲፋማ ዲፋማ ነራተይ ሰጥቶንቲ ወደ ዲፋማ ነራተይ ዲፋማ አዩ ዲፋማ ዲፋማ አዩ ዲፋማ አዩ ዲፋማ አዩ አዩ ፕራንክ እያደረግሽ ነው ካሜራ እኮ እዛ ጋር ነው ካሜራ እዛ ጋር አዩ ይደብራል እንዴ አልነገርኩሽም እንዴ ፍራንክ ነው ፍራንክ ነው አዩ ነው ይቅርታ ኮታ አዩ ካሜራ እዛ ጋር ካሜራ እዛ ጋር ነይ ይቅርታ ይቅርታ ፍራንክ ነው አዩ ይቅርታ አዩ እሱ ነው አዩ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن لتودعوا تتكينا والله فما قدا نفكر اسم الجنة هما دبردو هما جدو والله لي برانكي كنا أكا جرد دريني كنا ندرس مودنو نكنا يمان كيساتين مودتي توري برانكي أكنا تكو غوني توري نمو يترت غرونا مسان توجيني تنامو تقولي قراتي تنين نمني سونيس نمسان أبدا ننفلوس يتسيني رمو
akka jibbaa isaa haasa'e achiin booda guyyaa uummata fuulduratti piraankiin akkanaa godhamu amartiin jilbifamee godhamu namni sun qeebalee jechuudha. Hamilee nama cabsaa sirriidha. Dogongora guddaa dalagee an akkatti ture jettillee yaanne maaliif wajjin turreen beenu yeroo tokko lagarraa ijoollummaan isii beeka isii tolteen guddatini akka qoosaa maatiin akkas jedhaa ture akkuma achirra dubbannetti. Kanaafuu dhiifama guddaa naaf godha isillee dhiifama guddaa gaafadha yaa'u viidiyoo irratti akkuma argitanitti dhiifama ni gaafadha. Sila aartee deemtee achiin waan badhaasa bareedaa isa yookaan hadiyyaa bareedaa bitee araarfadha inshaallah waan gatiin isaa qaalii ta'e. Kanaafuu isinis laayik gochuun jajjabeessaa isin jedha maalifi isii hamilee isii cabsee waa guddaa isii kasarsee anis dirqama kasaaruu deema jechuudha. Isiin hedduu midhamtee uummata fuulduratti waan akkana kun waan hedduu ulfaatu dogongora guddaadha. Barnoota naaf ta'e inshaallah ani maaliif nan jaalattu jaalallaan qabdu nam tokko wajjin wal turee wajjin wanti jedhe jaalaltuu irraa qabdi dheetii yaada waan akkanaatitti si yookaan jaalallaan qabdu akkatti daqiiqa matakkatti tole naan jettee heeruma qeebaltii yaanne isiin irraa duruyyuu heeruma barbaaddi inshaallah rabbi nu laaffisu. Video gadhiise kee waan bareedaa isii biteet isillee sarpiraayiz godheet isiniif qabadhee dhufa araarfadhe inshaallah hangadhuma wajjin tura. Assalaamu alaykum warahmatullaahi daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya gochi amma agartan kun ka obboleeyyan keenya hojjetan kun gocha dhugaati. Jarri akkuma argitan akkuma viidiyoo kanarratti argaa turtan Firaankii wajjin jedhanii bakka daamaan natti fakkaata uummata fuulduratti mi'ayyoo maqaan isii Ayyu jedhamtu sana mucichi kun Firaankii hojjechuudhaaf qubeellaa quba isiitiin itti godhaafii ture. Mucayyoonis yaada akkasii qabdii aniyyuu yaadaa ture akkuma jettu kana akkuma dhageettan kana jedhaa turte garuu waan nama gaddisiisaa dhumarratti marzii dhuddee akka hospitaala seentertuu ka viidiyoo ka kiliippii biraatiin mul'ate. Mucichi Firaankii kana hojjetes dhiifama gaafatee jira achis dhaqee gaafatee jira. Gochi Firaankonni akkana Firaankii jedhamee wanni akkana hojjetan kunniin yeroo tokko yeroo balaa akkanaatiif nama saaxiluu argama. Mucayyoon ammoo na salphiftee uummata fottii jettee natti baaci jechuun ishee immoo itti dhagame haamilee isii tuqee dhugumaan waan gaafii akkasii jaalalaa dhiyeesseef seetee ayyamamtu taatee qubeellaa harka eega godhee fi booda immoo Firaankiidha hin qoosaaraa hin qalladaaraa jennaan akkami akkana na salphifta ka jettu miira keesseen ta'e mucayyoo achi yoo san dhiifama gaafataa turanii mucayyoon gara miidhamsa saayikooloojii miidhuutti ce'ee san booda mucayyoon galtee marzii dhuddee jirtii garuu nafseen hafteertii natti fakkaata. Kiliippii biraa irratti illee mul'ataa ture. Sooshaal miidiyaa kanarra naanna'aa ture wantichi dhugaadha. Dabalataan ammoo waan jiru ka argannee ka caalatti simbiraan geennu ta'a. Firaankii tokko warri hojjettan ka balaa qabu jira waan ta'eef osoo waan akkanaa waan dhugaa tariyyuu mucayyoon tun riileeshinii dura qaban ta'a. Inni ammoo mucichi kun durayyuu fuudhee jira haadha warraa qabaa mudannoo akkanaa kanattu argamee jira. Kanaaf warri Firaankii hojjettan waan hojjettan irratti of eeggannoo yoo hojjettan gaarii. Sooshaal miidiyaan kun balaalleen qabaa waan gaariillee akkuma qabu waan hamaallee namarraan gahaa mudannoo akkanaallee nama muuduu danda'a. Kanaaf of eeggachuu dandeettanii mucayyoon tunis ganaa kana booda inni haadha warraa durayyuu waan qabu daa'ima waan qabuuf waan itti heerumtillee natti fakkaanne garuu baay'ee waan miira isii sammuu isii miidhaati haamilee isii waan tuqaati. Waan dabalataa yoo argannee qabannes ni dhiyaanna. Kana waan hatattamaa ta'e waan addaa mudannoo addaa waan ta'eef qabannes ni dhiyaanne waan faana turtaniif galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu.